Magaalaan tun lafa jalatti ijaaramuudhaan yeroo ammaa namoonni baay'een keessa jiraachaa jiru. Sababni magaalaan tun asitti ijaaramuun barbaachise maaliifi? Lafa jala jiraachuun akkamiin danda'ama? Biyya kam keessatti immoo argama? Kan jedhuuf viidiyoo kana kan isin biraan ga'u ta'a. Isinis chaanaalii kana sabiskiraayib godhuu fi akkasumas viidiyoon guyyaa guyyaan ni maxxansu akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa fuuldura jiru oolu kan jedhu godhachuun dagatinaa isin jecha. Isinis borsaa keessa qabachuudhaan yaada daqiiqaawwan muraasaaf na faana tura. Magaalaan lafa jalatti ijaaramte tun biyya Awustiraaliyaa gara kibbaatti kan argamtuu fi magaalaa Adalaayitti irraa kiiloomeetira 846 fagaattee kan argamtu yoo taatu yeroo ammaattis magaalaa bu'uuraalee misoomaa hunda guuttatee fi namoonni baay'een keessa jiraatanidha. Naannoon kun maadina baay'ee qaalii oppaal jedhamuun kan badhaafamte yoo taatu maqaan magaalaa kanaas koobar peedii jedhamtee waamamti. Hiikkaan maqaa isiitis maadina kanarraa ka'uun kan moggaafamee fi madda albuudaa akka nama jedhuuti. Seenaan akka himutti maadinni kun qotamuu kan eegale waggaa 100tti kan dhiyaate yoo ta'u maqaan maadina kanaa yeroo saniitis maqaan ganda kanaa yeroo san moggaafameefis oppaal capital of the world jedhamee kan waamamuu fi yeroo ammaas maqaan kun isuma duraarraa as fudhatamee barreeffamuudhaan koobar peedii jedhamee moggaafame. Seenaa magaalaa tanaa otoo hin beekne yeroo ammaa daawwannaaf gara magaalaa kanaatti kan imaltu yoo taate seenaa magaalaa tanaa irratti koobar peedii jedhamee fi beeksisni guddaan barreeffamee daandiirra kan dhaabbatu yoo ta'u namni icciitii siin beekni beeksisni yookaan taambeellaan lafa duwwaa irratti dhaabbachuun maaliif barbaachise jechuudhaan nama baay'eetti gaafii ta'aa ture. Sababni isaas magaalaan guddoon tun lafa jalatti awwaalamtee jirti. Jiraattonni magaalaa kanaas akkuma nama kamiitti uffata isaanii uffachuudhaan ganama hirriba kaanii ciree isaanii nyaatanii gara hojiitti deemu. Hojiinis eessan yoo kan jettan taate achuma lafa jala. Jiraattonni iddoo kana jiraatan hundi isaaniitu hojiin isaanii idileen ganamarraa hundi isaanii itti bobba'an maadina qotuudha. Iddoon tun gammoojjummaa isii irraa kan ka'e baay'ee waan hawwituuf konkolaataan deemtee achi gahuun baay'ee rakkisaadha. Haa ta'u malee iddoon kun maadina qaalii waan qabduuf mootummaan biyyattii garmalee irratti xiyyeeffate akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1987 daandii kana fakkaatu erga baaseen booda lafa jalas maashinaalee ammayyaa galchuudhaan qilleensa gahaa akka galchuu fi akkasuma biyyeen qotamee gara alaatti akka bahu irratti hojjechuudhaan yeroo ammaatti ganda waa hunda guuttatee fi haalli qilleensa isaa garmalee mijaa'aa ta'ee fi yoo seente keessaa bahuu hin feene godhuu danda'eeti jira. Mootummaan biyyattii galii gahaa asirraa waan argatuuf qabeenya baay'ee itti dhangalaasuudhaan haala mijaa'aa uumuudhaaf jecha guutummaa magaalaa tanaa gubbaa isaa irratti tuubboo haala kanaan ol baasee qilleensa mijaa'aan gara keessaatti akka galuu fi akkasuma tajaajila ibsaatii fi bishaan dhugaatii kana malees iddoo amantiiwwan isaanii itti gaggeeffatan hunda ijaaruudhaan jiraattootaaf haala mijaa'aa uumuu danda'eeti jira. Namoonni daawwannaaf garanatti imalanis ho'aan konkolaataa irratti rakkachuurraa kan hafe magaalattii keessa yeroo seentuu riisortii fi wantoonni hundi guutamee waan jiruuf gammachuudhaan daawwatanii bahu. Namoonni baay'een magaalaa koobarpeedii daawwatanii erga bahaniin booda qabeenyi jiraannaan gammoojjii wanni jedhamu hin jiru lafa jalatti ijaartee haala mijaa'aa uumtee jiraachuun ni danda'ama jechuun dubbatan. Jiraattonni magaalattii manni keenya turtii booda nurratti kufajanii sodaan akka isaan keessatti hin uumamneef jedhamee mootummaan itti yaaduudhaan sibiila jajjabaa lafa jala galchuudhaan manicha akka irra kufneef irraa hidheetii jira. Kanaafuu jiraattonni sodaa kamiyyuu irraa bilisa ta'uudhaan akkuma nama kamiittuu jiraatu. Umuriin jira boru viidiyoo biraa qabadeen isinii gaddufaan hangasitti chaanaalii sabiskiraayib godhuu viidiyoo yoo sirriitti laayik godhuu fi yaada qabannaa komentii barreessuun dagatinaa horaa bulaa.